اندر اي مالي. عاد على بيري مال قوت اتشخي صاحبو. لا اله الا الله. هتوقع اولا. لا اله الا الله. ما تعبني ردودني. بران أمت ما نانجان دفني مبارك دمي نانجان. دوي جام مالي دولا دي بوجو لي ريفات دي لايف يسير. هدامي جان دوي وقجين جون نجلا هدامي جان مالي وري من خياكم. مالي بايلام. Guys, dubbii gisee fuutan bireechaa fuudha yookiin immoo osoo fuudhin achumatti hafa. Maali amma kun yoo fuutan bireechaa fuudha. Wai. Amma akkamatti nagaa. Wai. Nagaa maalitti? Afeera uummata wallahi nagaadha maakii koofa boleetti kiyya. السيت لالك أم شابيا مالنا شابيا خزيم بدر الله خلطفة بس تكلم أنتي بوشتي شابيا يا أنتي سرنا لك قشاشة هدي إيه تيجا ما هو نقدر تناقري أنتي قشاشة مالنا إدريس نو لا زي كيف تروى لاد متى السيت لالك قشاشة زي ستهنا بربلوك يا رام إدريس تو أكان إسقود إيسا لا هيراني مالي أنا بكرة تبتين بيكو والله أب خسرت بربري فنياني سجلان نيرجع تبتي برا جزيلة ميكنا إرجو تبتي أما سنة هي مو في مو مالني يا جيسوفي والله يا جيسوفي والله يا جيسوفي وای موي وقع الجيسا جل ميرا خلاص موي ميس همو خيتر داداتك شو خايدو وي بالي ما ميكو متان سي او ويبر متان دي نگار ده نورا أبي كاسي كنورا تريا هو كلام مبتدئ ده أفوليه كبير واه مبتدئ هو يوم يوم مراتب وقتي ركير دوين فاي ما كي لريونا كبير جلا بقدر أسيستر كده كده بودي أنا بودي ملاي في الأمة نجيا قاعدة تشوف في جيمي تبى تشوف نيبر دوبا انت بتوري سيول انديمتي ورانكا فلتو إيه نولي إيلن ناجي قالتي كيف ترى كبارتي جالس تنبيه كانوا من تاعي تقول با ليه تكني تبي نقالتي نرتلا خاي كهتة منا من جنا ميرا كيسا كده كبر برا خيرو دكو بتكادي تناكي عارتي غمس جده والله فنياني نقاله كونكو كيسا نقاله كونكو نقابه دوين فاي من والله دوين فاي لكس كسان اوكي سورة أنا تكلم بقى ربي سفاجي يا مبي أما بربري انت دوبا يا متيتو بيتسا كنو هريانا جلاتو هريانا كاكاباتي أنانين يا بقى ربي سيام والله باي بقى ماكيكو إدريسين إسراول تكابير رسوبالي أنت مبارك موت كالا أنا ديتنا موتالكم. ورا بابو بربانو لقات ديم ناقص بقى ولا ربسة دي ما إيه سيام بسجني بقى جايز أمتها خيا يو ورينا ما تيمتن أنا وري اللي ينفلوجر يو أنا ما يمتن دندن شنكت قبطت ولا أنا ما هما هيني داميت بربري دان أفنامي جتو بربرين في أمين جتو بربرين دان ركو خيسين جتو ونمان هدام تنمان أم فيجي دولي كذي خاص هاي سلكي مني دا خيسة جرتي سجيتون هاي مو بهدام
hordoftoota fayyisseetu kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenyi koo kan jaalalaa isin biraa ba'u isiniin jecha har'a viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Hanga dhuma viidiyoo kiyyaatitti na wajjin turaadha. Egaa warroonni mana kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan karaa maatii keenya giddu akkama qabdan kabajaa fi jaalalaan isin gaafanna. Akkasumas mana kana keessa kan jirtan immoo sabiskiraayib laayik gochuu hin dagatinaadha. Egaa viidiyoon ani har'a isiniif qabadhee isiniif dhiyaadhee dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisudha. Obboleessa keenya Mubaarak Masammaa baga Rabbi baasee jechuun hin barbaada. Maaliif balaan xiqqoon qabdu waan ta'eef baga Rabbi isa baasee abbaa miskiinuu taati. Egaa jechuudha yeroo baay'ee jechuudha Mubaarak Masammaa tana dura sin beektanii dhukkuba onnee waan akkasii kan itti fidee hanga mana yaalaa Turkii biyya Turkii deemee yaalamutti kan deeme sababa qixaatii adabbii tiktokii kanarra jiruutiin isaa fi Idris wajjin kan deemsisamaa ture adabbiiwwan baay'ee ciccimootu ture. Amma immoo jitu intala Helan warra Amaaraa tana wajjin jalqabuudhaan jechuudha. Adabbiin kun gaa nama baay'ee irra rakkoo baay'ee gahaa jira. Tana durarree hin yaadattan asalii fi raachuun osoo taphatanuu raachuun kufee shaaworii galee achi keessatti kufee madaa'ee akkasumas immoo jechuun tana duraallee obboleettiin teenya takka yeroo ilkaan odoo wanni osoo obboleessa muubee maammee wajjin taphattuu ilkaan irraa cabee. Egaa adabbiiwwan akkanaa ciccimaan kun baay'ee rakkoowwan namarraan gahan kana osoo adabuu baatanii amma fakkeenyaaf Helan adabbiin ishii baay'ee ulfaataadha. Hamma rifeensa mataa rifeensa nyaaraa haddatanitti wantoota akkanaa kana wal adabuun dhugaa Rabbii baay'ee waan hin taanedha. Baay'ee waan rakkoo namarraan gahu wantoota rakkoo namarraan gahu kana adabamuun baay'ee isaa hin barbaachisu. Maaliif fakkeenyaaf osoo jechuudha barbaree ibidda irratti naqee barbaree kiiloo 2 hanga ibidda irratti naqee barbaree sun achi keessatti isa ukkaamsee isa ajjeesuu danda'a. Tokkoffaa mooyituu waan baay'eetu jira kaa'ee barbareedha. Barbareen immoo hin beektanii aannan bitatee xaannan dhugaa jira. Kanumaanuu Rabbisee haa fayyisu jechuun ni barbaada taruunumaan. Egaa jechuudha adabbiiwwan akkanaa kun namni osoo laaluu taphni sun haa hafu malee waan akkanaa gochuun baay'ee bareedaa miti. Maaliif wantoota miidhaa namarraan gahan odoo laalanuu miidhaa ofirraan gahanii booda na dhukkube jechuun gaarii miti harka ofiitiin fidanii jechuudha. Kanaafuu adabbiin yeroo ammaa kana Mubaarak illee erga dhukkubsatee adabbii irraa taa'ee jira. Adabbii hangasii fudhachaa hin jiru. Akkasumas geemiiwwan baay'ee taphachaa jiru. Egaa obboleettii teenya Helan wajjin wal jalqabuudhaan adabbii irratti jechuudha barbaree ibidda irratti naqee lubbuu ofii baasee oole. Isheenillee baay'ee rifatteeti kan jirtudha. Tana durarree maammee yeroo mucayyoon kuftee kan baay'ee rifateeti kan jirudha. Adabbiin akkanaa kun baay'ee ulfaataadha. Makiinis akkasumas rifachuudhaan namoonni baay'een gara misenjeraatiin Mubaarakitti bilbiluudhaan gaafachaa kan turan ta'uun isaanii ni beekama. Haa ta'u malee dhumarratti Mubaarak ba'ee jira. Baga Rabbi isa baase yeroo duraan dirris kana wajjin kan inni baay'ee isaa adabbii ciccimoo kan qabu amma immoo nama biraa wajjin jalqabeeti kan lubbuun isaa bayaa oole. Rabbi baga si baasee jechuun ni jaalanna. Maaliif namni tokko jechuudha miidhamuu hin qabu. Taphaaf jedhee geemiif jedhee adabbii safuu isaa eeggate adabamuu qaba. Noormaalii jechuudha. Hanga kana hunda hanga mana keessatti barbaree ibidda irratti naqa. Shuyaani hande baay'ee ulfaataadha jechuudha. Wantoota akkana adabbiiwwan akkana dhugaa hin dabbara. Namni tokko lubbuu qabatee lubbuu isaati irratti kana gochuun hamma fe'ellee haa ta'u adabbii seera qabeessa adabbii jiddu galeessa wal adabuun waanuma jiru. Garuu adabbiiwwan nama miidhu nama madeessu lubbuu namaa hanga dhukkubarraan nama gahu deemanitti kun miidhuma isaanirraan gaha. Adabbii jiddu galeessa bareeda osoo wal adabanii baay'ee bareedaadha. Egaa namoonni baay'eetu rifateeti kan jiru. Dhugaa baay'ees nama rifachiisa. Maaliif namni tokko jechuudha kutaawwan hin beektanii maskootiiwwan cufaadhaan galgalaa bakka hunduu cufaadha. Banachuu sun rakkisaadha.
ربي باسي جرا مدافو بقى ربي باسي مبين أبا مسكينتي أبا ركراتي أبا سجلي نما هدو دفتورا إذا wantoota akkanaa kana hojjechuu hin qabu akka yaada kiyyaatitti kana booda adabbii illee adabbii jiddu galeessa adabbii babbareedaa adabbii miidhaa isaan irratti hin geessifne wal irratti fudhachuu qabu malee adabbiiwwan akkana hardii kana fudhachuu hin qabani. Maaliif sababiin waan guddaadhaan namatti dhufu waanuma xiqqaadhaan abbaan ofii malee mooyyetu waaqayyo na eegi injetta hawaata eegde waaqayyos dabalamee si eega malee ati barbaree kiiloo tam ibidda irratti naqxee itti gadi jettee ulattee ni yaa waaqayyo illee itti booda xiqqoo ishii ulfaatadha. Kanaafuu jechuudha adabbii akkanaa aduu hir'istanii baay'ee dasna jedha. Viidiyoon har'aaf qabadhee isiniif dhiyaate asumarratti xumura. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti guyyaa gaarii qabadhaa isiniin jecha laayik gochuu hin dagatinaa.